Inverted hammer candlestick jechuun candlestick patternii pricing down trend ture yookaan immoo bearish structure irra ture. Structure bearishii san xumuruu isaatii fi pricing kana booda gara bullishitti jijjiiramuu yookaan immoo gara up trendiitti jijjiiramuu nutti agarsiisu tahee boodii xiqqishaadhaa fi boodiin xiqqaan sun immoo kanneen uumamoo karaa gadiitti tahee wiikiin gara gubbaatiin jiru wiikii dheeraa xiqqaatu harka lamaa boodii isaati boodii inni qabu san haa qabu ta'ee yoo argamu ta'ee fi wiikiin gara gadiitiin jirtu yookaan wiikii xiqqishoo yookaan immoo kan wiikii hin qabne yoo ta'e candlestick formation bifa akkasiitiin inverted hammer candlestick jennee lafa kaa'uu kan dandeenyu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma pricing assume bifa kanaatiin gara gadiitti akkana deemaa dhufeeti naannoo kanatti zoonii takka zoonii saappoortii zoonii tokko harka ta'ee haa jennu. Pricing maal godhe bakka kanatti asitti banameetuma gara dhufee bakka kanatti boodiiti loowuma kana gubbatti bakka kanatti loos ta'ee boodiin xiqqishoon kun karaa kamitti argamtee karaa gadiitti argamtee wiikiin dheeraan immoo gara oliitiin argamee jechuudha. Candlestick formation bifa kana immoo hammer candle waan jennuuf sanbooda bakka candle irratti cufamte sana irratti maal godhuu dandeenya baay'ee seennee stop loss kana jala kaa'uun take profit keenya immoo key level fuuldura kan jiru kana target godhuu hin dandeenyu ta'a jechuudha. Halluun isaa immoo rakkoon qabu garuu immoo osoo halluu baay'ee position waan fudhannuuf halluun sun osoo fi halluu magariisa kana akka ta'u ta'e irra filatamaadha malee halluun isaa reedis ta'uu danda'a giriin illee ta'uu danda'a halluun rakkoon qabu jechuudha. Maaliif kan nuti barbaadnu sheeppii isaati bocina isaa gara gadiitii boodiin gara gadiitiin jiru kun xiqqaa ta'ee wiikiin argamtu kun immoo wiikii dheeraa ta'e kan argamtu taanaan inverted hammer candle jennee lafa kaa'uu waan dandeenyuuf halluun isaa rakkoon qabdu jechuudha. Garuu immoo osooniif magariisa ta'e irra filatamaa ta'a. Bifa kanaatiin candlestick formation kana fakkaatu kana maarketiin erga down trend godhaa ture booda yoo agarru taateef isa kanaatiin baay'ee position achirratti fudhachuu kan dandeenyu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf ammaa asirratti yoo ilaallu taateef pricing haala kanaatiin gaddeemaa ture. Gaddeemaa tureeti bakka kanarratti maal uume inverted hammer uume jechuudha. Inverted hammer ta'uu isaa maaliin beekna? Boodii xiqqishaa qabaa dhugaadha kunoo boodii xiqqaa qabaa. Boodiin xiqqaa sun bakka itti uumamte immoo karaa kamitti karaa gadiitti uumamte upper wiikiin gara gubbaatiin jiru immoo maalidha dheeraa ta'e argame jechuudha. Kanaafuu bakka kanarratti baay'ee positionii seennee stop lossii kaandilii san jala kaa'uudhaan take profitii immoo key leveliileen fuuldura jiru kana target goonee pricing bifa kanaatiin gara oliitti akka deemu taasisuudhaan waan profitii irraa argachuu qabnu argachuu akka dandeenyu kan nutti agarsiisudha jechuudha. Fakkeenya biraa fudhannee kan ilaallu ta'eef immoo asitti illee pricing bifa kanaatiin maal godhaa ture down trend irra ture. Erga down trend seenee booda naannoo kanatti tarii key support level yookaan immoo demand zone isaa ta'uu institutional reference point tokko bakka kana jiraachuu ni malti. Ergas dhufee booda inverted hammer candlestick pattern nu kannee jechuudha. Candle asitti uumamte kun immoo inverted hammer candlestick pattern ta'uu isaa kan ittiin beeknu inni duraati boodii xiqqishaa qaba. Wiikiin gara olii isaa akka malee dheeraadha. San cinaan immoo wiikii gara gadii hin qabu jechuudha. Kanaaf pricing keenya eessatti seennaa maarketicha keessa nuti seennu kaandilii haayii kaandilichaa haayii kaandilii inverted hammer sanarra keenye stop loss immoo kaandilicha jala kaa'uudhaan take profitii keenya key levelii fuuldura keenya jiru target godhuudhaan bifa kanaatiin pricing gara oliitti akka inni deemu anticipate godhuun yookaan immoo tilmaamuudhaan profitii sila argachuu qabnu akka argannuuf kan nu gargaaru ta'a jechuudha. Fakkeenya biraatiin as keessatti yoo ilaallu ta'eef ammoo pricing maal godhe bakka kanatti dhufeeti asitti maal godhe deemeeti asitti swing low uume swing low kanarraa immoo rejection agarsiisee jechuudha. Rejection agarsiisuu immoo maaliin beekna naannoo kanatti wiikiileen jijjiirachuun kaandiliin kun wiikii kana agarsiisuun bakka kanatti rejection waan agarsiisuuf zoonii rejection uume kanaatiin support zone jenneeti dura zoonii keenya kana sararraa jechuudha. Erga kana ta'ee booda pricing maal godhe deemaa ooleeti erga deemee booda dhufee zoonii kana nuu tuqee erga zoonicha tuqee booda immoo dhufee kaandilii kam agarsiisee kaandilii inverted hammer candlestick agarsiisee jechuudha. Santoo maaliin beekna boodii xiqqaan bakka kanatti argameeti wiikiin gara olii dheeraan kun bakka kanatti bifa kanaan argame jechuudha. Kanaafuu kaandilii kanarratti baay'ee position seennee stop loss keenya zoonii san jala kaa'uun yookaan kaandilii inverted hammer kana gara gadiitiin keenye take profit keenya immoo key leveliilee fuuldura keenya kana jiran kana target godhuun pricing bifa kanaatiin akka inni deemee take profit keenya akka